Ashamaa harkafuunee akka moltaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaani. Jalqaba irratti hangafoota oduutti ni eegala. Xumuramuu hidha haaromsaa faayidaa biyyoolessaa kabachiisuufis wanti nu daangessu akka hin jirre beekuu qaban jedhaniiru. Oduu biyyaalaatiin humnoonni Huutii Yaman haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Israa'el irratti raawwatteef itti gaafatamummaa fudhatteerti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Xumuramuu hidha haaromsaa faayidaa biyyoolessaa kabachiisuuf wanti nu daangessu akka hin jirre agarsiiftuudha jedhameera. Xumuramuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa faayidaa biyyoolessaa kabachiisuufis wanti nu daangessu akka hin jirre agarsiiftuudha jedhan ministeerri deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Obbo Kabbadaa Deessisaa. Abbayyaa misoomaa fi osoo hin oolchiin hanga ammatti turuun gaabbii bara dheeraa Itoophiyaanotaati jedhaniiru. Gaabbii kanaanis jijjiirama lammiilee Itoophiyaa fi dhaloonni Itoophiyaa tokkummaa qabeenyaa fi dandeettii ofiin hidha guddichaa haaromsa Itoophiyaa ijaaruu danda'us himaniiru. Xumuramuu ijaarsa piroojeektii lammiilee Itoophiyaa yoo tumsan hojjetanis faayidaa biyyoolessaa kamiyyuu kabachiisuu akka danda'an mirkaneessituudha jechuunis eeraniiru. Mootummaan badhaadhinaa dhugoomsuufis piroojeektii misoomaa akka hidha haaromsaa hedduu hojjechaa akka jirus kaasanitti jiru. Hidhichi Itoophiyaaf qofa osoo hin taane Afrikaalleefillee fakkeenya olaanaa ta'us dubbataniiru. Waliin mari'achuun keenya carraa egeree Afrikaafis bu'uura. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee keessummoonni yaa'ii jijjiirama qilleensa Afrikaa lammaffaa irratti hirmaachuuf dhufaniifis ergaa baga nagaan dhuftaniis taasisaniiti jiru. Adeemsi ol ka'umsa keenya obboloota keenya Afrikaa biroofis kan ga'u dhugaa ba'umsa addunyaatti himannu jechuudhaanis ergaa dabarsaniiru. Keessummoonni 25,000 ol yaa'ii jijjiirama qilleensa Afrikaa lammaffaa irratti hirmaachaa akka jiran eeruudhaanis furmaata idil addunyaa jijjiirama qilleensaa si'eessuus misooma magariisa Afrikaa faayinaansii deeggaruu mata duree jedhuunis yaa'ichi akka adeemsifamus eeraniiru. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa ittisuufis hojjetaa akka jirtu agarsiisaa irratti hirmaannaa mirkaneessuunis kan jedhan kantiibaan Adaanech Abeebee harka wal qabateen guddifachuufis hojiin dhalootaa dhufus ga'umsaan hojjechuun Finfinnee fakkeenya ta'us kaasaniiru. Keessummoonni Finfinnee mana isaaniifis mijatu balbala badhaadhinaa keessanis jechuunis asitti argamuuf waliin mari'achuun keenyas carraa egeree Afrikaafis bu'uura jechuunis eeraniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu bargamaa isinitti hima. Humnoonni Huutii Yamanii haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Israa'el irratti raawwatteef itti gaafatamummaa fudhatteeti jirti. Humnoonni Huutii Yaman haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Israa'el Roomaan kan magaalaa naannoo galaana Diimaa Ellet jedhamutti argamu irratti raawwatteen namoota 2 madeessus ibsiteeti jirti. Haleellaan kunis buufata xiyyaaraa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'us sababa haleellaa kanaatiifis buufanni xiyyaaraa kun sa'aatii 2f akka cufates ibsameera. Dubbi himaan waraanaa Huutii Yahyaa Saadii ibsa kenneetiin haleellaan diroonii tokko buufata xiyyaaraa kana irratti xiyyeeffachuun gargaarsa rabbiin haleellaan kun buufata xiyyaaraa kana rukutee balallii xiyyaaraa cufameera jechuunis himeeti jira. Itti dabaluudhaanis haleellaan kun qaama duula diroonii balaa bakkeewwan kibba Israa'el biroo irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsaniiru. Dubbi himaan kun weerara jala jiru kan jedhu buufataalee xiyyaara Filisxeen ammas nageenyi isaanii amansiisaa akka hin ta'inii fi haalli kun irratti xiyyeeffatu sararawwan daandii xiyyaaraa ibsaniiru jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irraa tuufuu gamoo kootiin galgala gaarii.